Ashama harka fuudhee jaalatamtootaaf kabajamtoota hordoftoota chaanaalii kootii akkam jirtu nagaa jirtu nagaa kootii galata waaqayyoo baga nagaa taatanii arras viidiyoo haaraadhaan dhufeen jira yeroo jalqabatu gara chaanaalii kootii kan dhuftan subscribe gochuudhaan maatii ta'a akkasumas mallattoo bilbilaa gadhiquudha yeroo hundumaa viidiyoo natattamaan akkasiin bira ga'uu ni dandeessu har'i jechuudha naannoo kana gaafii isin gaafattaniif illee deebisanii ilaadheen beekuu viidiyoo hojjechaa hin jiru yaa'u gabaabumatti isinitti meen ture wanta namudate jechuudha naannoo kana maabiraatii yookiin ibsaan hin jirru waan ta'eef naannoo keenya wifi chaarjii godhuudhaaf silkii chaarjii godhuudhaaf baay'ee ulfaataa ture so kanaaf isin jedha torbee lama akkasiif muramee ture amma garuu nu sirratee jira kana booddee wanta gaafatame hundumaa nan deebisa jechuudha warri jaalattanii immoo viidiyoo kiyya jaalattanii dhuftanii to seeraan dhaggeeffatanii gaafii garagaraa na gaafattan hundumaaf kabaja guddaa isiniif qaba galata guddaa jechuudha sababni isaatis namni tokko yoo nama jaalate yoo nama kabaje malee dubbii namni dubbatuyyuu hin dhaggeeffatu jechuudha ani amma fakkeenyaaf wanta natti hin tolle hundumaa hin dhaggeeffadhu jechuudha namni kamiyyuu immoo akkasi nuti sa'aatii yookiin immoo yeroo tirfii hin qabnu jechuudha yeroon keenya yeroo muraasa qabdan irraa immoo na qoodanii na dhaggeeffatanii waan na deebistaniif gaafii kooti jechuudha sinan galateeffadha so maalidha gabaabumatti kanan jechuu barbaadu wanta wayitu quunname viidiyoo asirratti argaa jirtu yookiin immoo suuraa asirratti argaa jirtu kanarratti jechuudha yaada mataa kiyyaataan isiniif qooda jechuudha shamarreen tuni maqaa ishee illee dhageenyaanii garuu akka ishiin duutee jirtu umuriin ishee waggaa 25 akka ishiin duuteedha jechuudha. Inna fooqii 8ffaarraa gara fooqii 9ffaatti irratti kuftee akka lubbuun ishiitiin boqattee sababni ishiin ittiin boqattes immoo abbaan manaa ishee yookiin namichi ishee fuudhuudhaaf ture suni ijoollee lama qabaa osoo isheetti himini ijoollee lama qabaa so sababii kanaaf isheen immoo gaafa kana dhageessu akkasitti balaa of ajjeesuutti irraan geesse jechuudha. Inna amma jechuudha namni tokko waan tokko isinitti himuu barbaada. Namni tokko hin nyaata, hin dhugaa, hin uffataa ni jiraata mitire gaafa lafa kanarra jiraatu jechuudha. Kun kadhatee jiraata, kun dhukkubsatee jiraata, kun immoo qabeenyi isaa jechuudha. Qabeenyi baay'ee odoo qabu keekii muraata akka nyaachuu kan hin dandeenye jira jechuudha. Namni kamiyyuu rakkoo mataa isaa ta'e qaba qabeenyas qabaatee dhaabinaanis kan rakkate waan hedduu keessa darbu jira jechuudha. Inna namni immoo nuti nama taanee gara addunyaa kanaatti yeroo jiraannu biyya lafa kanarra yeroo jiraannu qormaanni garagaraa nu qunnamuu danda'a wanta adda addaa keessatti qoramuu dandeenya qoramnee garuu keessa darbuun dandeettii keenya gaafata jechuudha. Qormaata garagara namni jechuudha sa'aatii kanatti kan beelaan du'u jira. Kan beelaan jechuudha wanna nyaatu dhuguu dhabee kan dhageessanii beektanii dhageenyee beekna biyya keenya keessatti isin dhageessanii beektan yoo ta'e jechuudha. Inna yeroo tokko namni jireenya isaa mo'achuudhaaf jiruu isaa jechuudha jiruu isaa yeroo sun jedhu waan uffatu waan nyaatu kana duwwaa mo'atee jiraachuudhaaf wanta meeqa keessa galee wanta bu'aa ceeyuu hedduu keessa galeetu kan jiraatu jira. So amma intalli kun akka waan sirriin hojjenne amma feeyyoo so aarte ta'e jechuudha sa'aatii sanitti jechuudha namni nyaata wanta nyaatee dhugu dhabee kan du'u jira waan ta'eef wanti ishiin goote kun sirrii miti ani isheen deeggaru ishiin already boqattee jirti garuu jechuudha warri kana booddeellee namni garagaraa jiraachuu dandeessan jaalallee keessa wajjin jaalalleen keessan iccitii meeqa kasin dhoksee jiraachuu danda'a wanta hedduu dhaga'uu dandeessa wanta kanaa ol jechuudha sammuu keessan jeequ dhaga'uu dandeessa garuu yeroo hundumaayyuu jechuudha qophii waan hundumaafu qormaan akkana osoo na qorname hojjettanii yaaduu sammuu keessan bal'isuu qabdu jechuudha namni nyaata zayitiin 1,000 galaan isbiin kun waan ta'e argitanii jirtanii miti Itoophiyaan guutuun jechuudha Itoophiyaan guutuun jechuun ni danda'ama warri namni waa'ee zayitii viidiyoo hin hojjenne jira kana wanti nama dudubbachiisu so maalidha wanti nan isiniin jechuu barbaadu namni waan nyaatu dhabeetu ni du'a okay abbaan manaa kiyyaa na amanee yeroo meeqa wajjiniin jiraatte jaalala hedduu wajjiniin dabarsite jaalallee ishee amanamaa ishee daa'ima lama akka qabu dhageesse nama biraa fuudhee akka ture dhageesse maal nama ajaa'iba qoyme addunyaa kanarratti wanta akkana dhageessanii beektanii
Itoophiyaan guutuun akkanaa miti moo maal haadha manaa isaa ijoollee isaa mana kaa'ee tokko dubartii biraa barbaaduu deemu hin jiru moo dubartii biraatirraa kan biraallee dhaga'uu dandeechisi nama tokkoon miti kan lubbuu ishee balleessiti. Haadha manaa lama haadha manaa sadi qabaachuu danda'a sanii ol qabaachuu danda'a daa'ima ishiin beektu sanii ol qabaachuu danda'a. Kun wanta nama ajaa'ibu wanta sammuu nama tuqee of ajjeechaadhaaf nama geessisu dhiifama naa godhaan ishee waqqasuu barbaadeetii miti garuu jechuudha sammuun namaa akkamitti akka yaadaa jiru hin beeku dhugaa isiniin jedhaan. Noormaali mee ilaalaa jechuun amma jaalala akka quufatti tallaalaan fakkeenyaaf namni sa'aatii kanatti jechuudha waan nyaatu waan dhugu dhabeetu rakkachaa jira. Namni akkamitti jiraannaa bara kana keessa akkamitti darbina jedhee wanti dhiphisiisu wanta baay'een osoo jiru isheen jaalatte jaalalleen ishee argitanii miti suuraa ishee akkataatti kunoo laaluu ni dandeessa suuraa ishee akkataatti ishiin kaatee jirtu viidiyoo ishee namni unkaan miti jechuudha. Daa'ima dhaleetoo lidatii isaan yeroo kanatti lidatii isaan kabajuuf sababni isaatis akkuma isin beektan jireenyi baay'ee waddii ta'ee jira jireenyi baay'ee mi'aawaa ta'ee jira wanti bitamu hundi waddiidha. Kanaafuu namni unkaan miti daa'ima takkitti argatee waaqayyoorraa lidatii kabajuuf hin danda'u bara dhaloota ishii kabajuuf hin dandeenye. Ishiin garuu ganaa heerumuudhaaf intinni ishii qophii heeruma ishii kabajachaa jirti. So kana jechuun maal jechuudha? Shamarreen tun okay abbaan mana maalidha? Dhiirri tokko deeme dhiirri kan biraan dhufa miti rakkoo maaltu jira? Sababumti ani ka'eetuma irra of ajjeesu kun maalidha quufa yoo ta'e nallattee jechuudha. Maalin sammuu keenya bal'isee yaaduu hin danda'u nuti daa'ima moo nuti maalidha? Maal ta'e kan akkamitti of ajjeessa sa'aatii kanaan lafa ka'ee jechuudha. Wanti nama of ajjeessu namni akkuma duratti siin jedhe waan nyaatuuf waan dhugu beelli ajjeesaa jira. Kana yaaduu ani sammuu kee keessatti yeroo tokko dhiifama naa godhate warri qabeenya qabdan jechuudha. Mee gadi bu'aati hiyyeessi jecha akka oolu namni waan nyaatu dhabee akkamitti akka du'aa jiru waan uffatu dhabee akkamitti qullaasaa akkamitti godaanaa tadaadarii akka ta'aa jiru mee sammuu keessanii yaada xiqqoo ishee oduun gaaf tokko akkas ta'e yoo jedhaati mee yaada akkas ta'uu dandeecha waan ta'eef wanti du'a caalu hin jiru miti. Mo'amuun inni dhumaa jechuudha du'a bakka. Kanaafuu du'aaf jireenya keessa warri jiran baay'eetu jira. Nuti immoo quufni jechuudha. Quufni wanta nu godhu nu wallaalchisee ta'u kaanee of ajjeesuu illee dandeenya jechuudha. Dhiifama naa godhaa dhugaa isiniin jedhaan. Kuni wanta gonkumaayyuu of ajjeesisuu nama dandeessisee dheeroo yaadu tokko hin jiru. Ineeruun intalli kun ganaa wanta meeqatu ishee eeggata. Meeqatu ishee hawwaa jira shamarree kana. Baay'ee bareedduudha, waxaatiidha. Wanti ishee tanqate tokko hin jiru. Maali? Sababumti namni tokko ka'eetuma irraan tan of ajjeesu kun maalidha? Innaa please. Warri shamarraniitis taatanii warri dhiiraa sin arrabsee sin dadhabeen jira sammuun keessan doomadha. Hin dhageessan nan beeka. Garummoo sin arrabsu dhiisu. Sinitti mul'isu. Mee sammuu keessan yeroo tokko jechuudha. Akkam hoggaa gootan dhugaa isiniin jedhaanii isin beendeganaadha hoggaa uumamtan malee amma sammuu keessa sun bakka intinii ta'ee jira. Yaaduu hin danda'u dhugaa isiniin jedha baay'een keessatti warri qabeenya qabdan duumaa mataan keessa yaaduu hin danda'u. Maxaxiidhaan dhugaatiidhaan dhugdanii sammuu keessan of doomeessitanii jirtan qabeenya hin baastan wanta gootan wallaaltanii jirtu miti. Mee yeroo tokko sammuu keessan mee beeta kiristaanii akka amantaa keessanitti mana amantaa keessan deemati mee tsalootis ni godhan namni waaqatti amanuu danda'u jechuudha silaasin waaqan beektan waan ta'eef. Sababni isaas namni waaqa beeku amma iccitii kana gawa laalame daa'ima odoo qabu daa'ima dhoksuun isaa kan hedduutu jira baay'ee kana bichaa isinitti fakkaatiin akkuma duratti isiniin jedhe namni waan meeqaadha manaasaa dhoksee jira waan meeqa ishii waan tokko argite be inni yoo ta'e odoo qoratteeti waan biraatu qabaachuu danda'a dhugaa isiniin jedhaan rabbi haadha manaa biraa daa'ima 8 qabaachuu danda'a. Kanaaf wanti nama dinqisiisu mutii. Wanti nama dinqisiisu, wanti nama gaddisiisu, wanti nama of ajjeesisiisu baay'eetu jira waan ta'eef mee tasgabbaa hunduutu keessanu. Wanni isin dhageechan kana hedduutu jira. Bara dhumaatirra jirtanii miti maaliif dagattan kana? Gana wanta hedduutu jira wanti akkanaa hin uumamamu, wanti akkanaa hin jiramu jettanii aan hin beekne jechuudha. Kanaafuu tasgabbaa wanta gootan hundumarratti itti yaada. Warri dhiirotaa akkuma duratti isiniin jedhe sammuu keessan mee sirriitti waan ta'een qulqulleeffadhaatu wanta haasoftaniif wanta gootan hunduma gargar baasaa beekaa please. Innaa kana isiniin jedha
yeroo jalqabaatiif gara chaanaali kana akka dhuftanii subscribe gochuudhaan maatii akkasumas mallattoo bilbilaa gadduquudha yeroo dhimma viidiyoon atattamaan akkasiin raga'u godhuu hin dandeessanii warri gaafii garaagaraa na gaafattanii turtan viidiyoo kanaa miti kan dursu ture garuu yaa dubbiin yoo qorree iddoo ndagana haasa'ame immoo hin bareedu waan ta'eef viidiyoo ishii durse sinifan deebisaa gaafii garaagaraa gaafatamee jira sinifan deebisaa turtii gaarii sinif jedha taasgabbaa osoo jechuudha osoo wanti hin dhagaamne hedduun jiru osoo wanti hin taane hedduun jiru waanuma xiqqoodhaaf jettanii lubbuu keessan of balleessuun amma isheen inni nagaan jiraatu isheedha kan of miidhe so wanta akkana keessa seeninaa turtii gaarii